Galatoomaa amma kan argamnu magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa naannoo kilaastara Burraayyuu keessattidha. Buufata naannoo filannoo Walmaraa keessaa buufataalee filannoo 187 ta'antu jiru hedduudha jechuudha. Egaa guyyaa kana eeggachuudhaaf lammiileen ulaagaa garaa garaa keessa darbuudhaan hawwiidhaan eeggachaa kan turan ta'uun ni beekama. Egaa lammiileen umuriin isaanii filannoodhaaf qaqqabee waan barbaachisu guuttatanii buufata filannoo guddinaa tokkoffaa fi lammaffaa jedhamuun kan waamamu magaalaa Malkaa naannoo keessatti bakki kun jechuudha. Egaa isuma duubaan ilaaltanii lammiileen hiriira galanii sakatta'amanii ulaagaa barbaachisu guutanii hojjettoonni boordii filannoo biyyaalessaa asitti isaan qindeesseen sakatta'amuudhaan seenaadha kan jiran jechuudha. Kana booda dunkaana keessa seenanii karaa isaanii yookaan dabaree isaanii eeggachuudhaan sa'aatii eegalamuu qabutti haala barbaachisu keessa darbuudhaan sagalee kennuu isaanii itti fufu jechuudha. Sa'aatii kanatti haalli jiru kanadha. Booda immoo waan jiru buufata biraarra deemnee waan qabatamaa jiru yeroo sagaleen kennamus kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa akkaataa ilaalaa jirruun haala nagaa qabeessaan haala tasgabbii qabeessaan bifa kanaan argama jechuudha.